Ani Muhammad Fantaletim. Shirri milishaa fi miseensota akkora bittinneessa Oromiyaa daangaalee weerara humna addaa naannoo Somaaleetiin miidhamaa jiranirraa baasuuf xaxamaa jiru ammas akkuma itti fufeetti jira. Godina Booranaa naannoo Yaalettis qondaaltonni waraana wayyaanee fi dabballoonni OPDO muraasni wal ta'uudhaan milishaa fi akkora bittinneessaa dirqisiisanii daangarraa duubatti baasuun isaanii himamee jira. Usmaan Baayyuu gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeessee jira. Shirri hamaan mootummaa wayyaanee fi dabballoota OPDO saba isaaniitiif aantummaa hin qabneen uummata Oromoo irratti raawwatamaatiin jiru hammaachaa dhufeera. Guyyoottan muraasa darban kanatti aanaalee weerara poolisoota addaa naannoo Somaaleetiin miidhamaa turan irratti xiyyeeffachuun milishaa fi miseensota kora bittinneessa Oromiyaa weerara kana hawaasarraa qolachuuf daangaarra turan waraana raayyaa ittisa biyyaa wayyaaneetiin dirqisiisuun baasaa akka jiran gabaafameera. Godina Booranaa naannoo Yaalettis osoo hawaasni weerara hidhattoota naannoo Somaaleetiin gaagaamni jabaan isaan irra ga'aatiin jiru milishaa fi miseensota kora bittinneessa Oromiyaa guyyoota sadiin dura gaafa muddee 26 barkoom 2017 loltoota raayyaa wayyaaneetiin dirqisiifamanii akka baafaman maddeen keenya gabaasaniiru. Akka jiraatan aanaa Mooyyalee tokko Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himetti dabballoonni OPDO aanicha hoogganan qondaalota waraanaa wayyaaneetiin walii galuudhaan rakkoon nageenya aanaa keenya keessa hin jiru amma nagaan bu'eera sababa jedhuun kora bittinneessaa guutumatti aanaa kana keessaa baasaniiru jedhan. Erga shira kanatti dhimma ba'uun miseensota kora bittinneessaa aanicha keessaa baasaniin booda loltoota agaazii konkolaataa hedduun fe'anii fiduun magaalaa Mooyyalee qubsiisuun hawaasa tasgabbii dhoowwaatiin akka jiranillee namni nuti dubbifne kun ibseera. Gaafa jalqaba jeneraal tokkoo fi komodeela gana mijaa'aa dhufee jedhanii raayyaa ittisa kabiraan asxaa jiru jijjiiranii jechuudha. Karaan biraa fidan warra koosee mata didiima kan fidanii isaan kun yeroo waan kana jedhan kana haali mijeessaa jiran biraan jalqaba isteetii tokkoon bira haali mijeessaa tuttuqaa ilaalaa turan. Erga Mooyyalee irraa kaasanii hanga meeggaa qalbii tokkollee asfaaltii irratti arguu hin barbaanne waraanni kiiloomeetirii 5 asfaaltii irraa fagaatu waraanni bakka taa'ee jiru irraallee haa ka'uuti namni muraasni qoftinuyyuu kana qawwee lama sadii yookaan milishoonni ganda qallaan ganda keessatti hafanii. Aangawoota bulchiinsaa kanneeniif hawaasni gaafii dhiyeessuun osoo humni addaa naannoo Sumaalee qe'ee keenyatti dhufee nu weeraraatiin jiru maaliif gocha akkanaa raawwattan jedhanii wayitii gaafatanitti amma nageenyi bu'eera waan ta'eef milishoonni muraasni hafanii ga'u jechuudhaan dubbachuu isaaniillee maddi keenya kun eereera. Dhumarratti jiraatan aanaa Mooyyalee hawaasaaf dhaamsa dabarseen shirri mootummaan abbaa irree wayyaanee hojjetaatiin jiru kun uummata keenya ammas hidhattoota humna addaa naannoo Somaaleetii weerarsiisuuf haala mijeessaatiin jiru waan ta'eef gocha shiraan guutame kana uummanni dura dhaabachuu qaba jedheera. Wanni dhaabuu fi wanti waraanni kun waraanni kana achirra kaasanii fi mootummaa naannoo Soomaalii yookaan biyyi poolisii Soomaaliitiif haala mijeessaa waan jiraniif uummatii keenya waan san didee jechuudha. Poolisii waraanni kan Rasa isin makufi deebi'ee amma danda'ame daangaa ofii eeggatu qaba malee wanni kun nu haadhuudhaaf yookaan uummata kamirratti haala beekamaa irratti hojjechuudhaaf karoorii isaanii guddaan haala mijeessuu kan jiran kan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo magaalaa Baakkootti hiriirri mormii geggeeffamee olee jira. Hiriira kanarratti qeerroo fi jiraattonni magaalattii hedduminaan kan argaman hoggaa ta'u sirni mootummaa wayyaanee duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwatu akka dhaabu gaafatan. Usmaan Dubulaatiif gabaasa dabalataa nutti hima. Uummanni Oromoo dadammaqiinsaa fi bilchina siyaasaa horateen roorroo isarratti gaggeeffamaa jirtu kan mormataa jiru ta'uun ifa. Aanaalee fi magaalota garagaraattis cunqursaa sirni wayyaanee isaanirraan gahaa jiru mormuun Oromoonni hedduun sagalee isaanii dhageessisuu itti ufanii jiran. Haaluma kanaan godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo magaalaa Baakkootti jiraattonni magaalattii hiriira guddaa qaama hawaasaa mara hirmaachise gaggeessan. Hiriira kanarratti qeerroo fi abbootiin gadaa akkasuma jiraattonni baay'inaan kan irratti argaman ta'uun beekame. Akka namni garasii dubbifne ibsutti jiraattonni 10,000 tilmaamaman hiriiricharraa kan qooda fudhatanii fi milkaa'ina hiriirichaatiifis poolisiin Oromiyaa qooda qabaachuu dubbatan. Hidhamtoonni siyaasaa sirna wayyaaneetiin badii takkaan maletti dabaan hidhaman eenyuu fi eessa akka isaan shororkeessan waan ifan tahiniif hirmaattonni hiriirichaa hatattamaan akka hiikaman gaafatan. Hiriira kanarratti dhaadanoowwan garagaraa duguuggaan sanyii Oromoota irratti gaggeeffamaa jirtu haa dhaabbattu, lammiileen Oromoo qe'ee fi qabeenyarraa buqqifaman kabaja isaanii malu haa harkatan, hidhamtoonni siyaasaa hidhaman haa hiikamanii fi kanneen biraatis hawaasaan dhageessifamaa oolan. Maayirrattis hirmaattonni hiriirichaa abbootii gadaa waliin ta'uun gaafilee fi komii qaban bifa barreeffamaatiin qindeessuun bulchiinsa magaalaa Baakkootti akka galchan odeeffannoon madda keenyarraa harkanii ni mul'ifti. Godina Jimmaa aanaa Saqqaa Coqorsaa magaalaa Saqqaa keessatti hiriirri mormii barattoota barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaatiin guyyaa kaleessaa geggeeffamu maddeen keenya gabaasan.
Miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiruu fi gaaga'umsi lubbuu lammiilee nagaa irratti geggeeffamaa jiru akka dhaabbatuuf magaalaan Saqqaa Coqorsaa keessatti mormii jabaan geggeeffamee oolee jira. Mormii geggeeffamee oole kanaanis ajjeechaa suukanneessaa aanaa Meettaa keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyaatiin uummata irratti raawwatame mormuun akka tahee fi qaamonni akka kana raawwatan saffisaan seeraaf dhihaatu akka qaban gaafatan. Itti dabaluun akka jiraattonni yaadanuuf kennanitti kaayyoon mormii kana haala suukanneessaa hooggantoonni Oromoo kan akka Dr. Mararaa Guddinaa, Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaallaa akkasumas Gurmeessaa Ayyaanuu dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa keessa jiran miidhaan isaan irra gahaa jiru hedduu ulfaataa fi gochi mootummaa wayyaanitiin dhalattoota Oromoo irratti raawwatamaa jiru mormuun akka dhaabbatu gaafatan. Miidhaan mootummaa faashistii wayyaanitiin lammiilee nagayaa irratti raawwatamaa jiru keessumattuu haalli isaan muddee 11 aanaa Meettaa keessatti lubbuu lammiilee nagayaa galaafatan sun hedduu nu gaddisiise jechuun gochi akkanaa kun yakka seenaa guddaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jirudha jedhan. Kana malees barattoonni hanga sirni federaalizimii dhugaan hojiirra oolutti alaabaan biyyattii Oromiyaa keessatti fannifamuu hin qabu fi kan kana fakkaatan jechuun sagalee isaanii dhageessifachaa oolan. Yeroo barattoonni karaa naga qabeessa ta'een sagalee isaanii dhageessifachaa jiranitti itti aanaan bulchaa aanaa fi dhimma nageenyaa aanichaa kora bittinneessaa Oromiyaa nutti yaame boombii imimmaanessa nutti darbachuun namoota hedduu irratti miidhaa dhaqqabsiisu barattoonni ibsan. Miidhaan dhaqqabe hedduu kan isaan gaddisiise yommuu ta'u kun immoo qabsoo keenyarraa duubatti nun deebisu jedhanii jiru. Barattoonni Yuunivarsiitii Arbaa Mincii sodaa nageenyaa isaan mudataa jiruun barumsa isaanii addaan kutuuf dirqamaa jiraachuu beeksisan. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutti konkolaattonni barsiisotaa fi hojjettoota deddeebisan poolisii federaalaaf kennamuun rakkoo geejjibaaf saaxilamaa jira jechuun barsiisonnii fi hojjettoonni yuunivarsiitichaa komii dhiheeffatan. Abdusalaam Hasan. Barattootni Oromoo yuunivarsiitiiwwan garaagaraa tasgabbaa'anii akka hin baranne shirri mootummaa wayyaaneen xaxamu cimee itti fufe. Qaamoleen hin beekamne barattoota fakkeeffamanii doormii barattootaa fi mooraa yuunivarsiitiiwwanii keessatti raabsaman tasgabboofne akka barumsa keenya hin hordofne nu danqeera jedhu barattootni. Barattootni yuunivarsiitii Arbaa Mincii lubbuu keenyaaf sodaannee barumsa dhaabnee gara maatii keenyaatti deebuuf dirqamaa jirra jechuun namni nuti dubbifne Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada laate. Haalli dallaan keenya yeroo ammaan tana irra jirtu kun iddoo haala beektaa irra jirti. Haalli sababii isaa hin beekamneetiin barattoota ta'anii ta'uu dhiisanii isaan ergamanii akka dhufan hin beekanii qaamni seera hin qabne ijoolleen faayidaa hin qabneetti barattootatti as namnitee ijoollee waggaa tokkotti irratti tarkaanfii kun sodaachisan akkasumas tarkaanfii rukuchaa fa'aa fudhachaa turan. Akka namni kun jedhutti guyyaa dheengaddaa barataa muummee elektirikaal injiinarii Rabbirraa Abdiisaa jedhamu badii tokko malee qabanii hidhanii. Qaamoleen nuti hin beekne uffata siviilii uffachuun mooraa weeraranii jiru. Kutaa barumsaa seenanii kan baratanii fi doormii barattootaattis ramadamanii barattoota idilee waliin galu. Haalli kun waan tanaan dura hin turree fi waan hin baratamnedha jedhu barataan kun. Barataa Rabbirraa jedhamu kan waggaa tokkoffaa baratu muummee elektirikaalii irraa barataa hidhamee ture. Haala kanaan wal qabatee gaafa bultii fudhatudha. Pirezidaantii dallaa Dr. Baanqoo barattoota waliin qabanii haalli haasaa jedhamtu tureyyuu hafuuti. Irratti kumaa qonnaa darbatee guyyaa ta'eessaa kanarraa ka'uun lubbuu keenyaaf sodaannee meeshaa qabnu guurannee gara maatii keenyaatti deemuuf wayita jennu qaamoleen nageenyaa yuunivarsiitichaa akka ugguranii fi yeroo ammaa haalli baruu fi barsiisuu addaan citeera. Barattootni haala addessaa keessa jiraachuu ibsuun rakkoo fi sodaa jirtu tanas furuuf hoggansi yuunivarsiitichaa isaan dubbises kan hin jirre ta'uu dubbataniiru. Yeroo ammaa barattootni kunneen meeshaa qaban hidhatanii imalaaf akkuma qophaa'anitti jiru. Haaluma wal fakkaatuun waraanni poolisii federaalaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu maandheeffate barattoota keessatti sodaa cimaa uumeera jechuun komiin dhiyaataa jira. Yuunivarsiitichi hojii idilee baruu fi barsiisuu isaa dhiisee dirree waraanaa waan ta'aa jiru fakkaata. Konkolaataan sarviisii duraan hojjettootaa fi barsiisota deddeebisu amma immoo poolisoota federaalaaf ramadamuun hojjettootni fi barsiisotni rakkoo geejjibaa hamaaf saaxilamaa jirra jechuun komatu. Waraanni mooraa yuunivarsiitichaa dhuunfate kun haala kanaan itti fufataanaan
rakkoo furuu caalaa rakkicha daraan hammeessa kan jedhan maddeen barattootni tasgabbaa'anii barumsa isaanii itti fufuu fi haala baruu fi barsiisuu fayyaa qabu uumuun rakkisaadha. Yeroo ammaa sirni baruu fi barsiisuu karaa tasgabbii qabuun itti fufee otoo jiru poolisii federaalaa mooratti galchanii sooruun xiinsammuu barattootaa fi hawaasa yuunivarsiitichaas miidhaa jira. Adeemsi kun immoo qulqullina barnootaa irratti dhiibbaa hamaa qabaachuun beekame ammumarraa falli akka itti kennamu barattootni fi barsiisotni yuunivarsiitichaa gaafataniiru. Bifuma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Adaamaattis poolisiin federaalaa mooraa keessa galuun sochii barattootaa seenuu fi bahuu danqaa jiru. Baqattoonni Oromoo biyya Yemen jiran rakkoo akkaan cimaa keessummeessaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Qaamni UN isaan jalatti galmaa'anii kolgaltummaa gaafatanis haala isaan mudachaa jiru quba qabaachaa kan hin jirre ta'uu dubbatan. Usmaan Ibratiif dabalasa qaba. Sirna nama nyaataa mootummaa wayyaanee jalaa Oromoonni baqatanii biyya Yemenitti argaman walitti bu'iinsa Yemenootaan biyya Yemen keessatti mudachaa jiruun rakkoo jabduu keessummeessaa jiraachuun dhagahame. Walitti bu'iinsi biyyattii keessatti baroota 5 oliif gaggeeffamaa jiru garee Huusiitiin ajjeefamu bulchaa Yemen duraanii Ali Abdallaa Saalihiin kan cimee itti dhufee jiru ta'uun ifama. Warraaqsa biyyattiin keessa jirtuun Oromootaa fi baqattoonni biyyoota biraalleen biyya Yemenitti argaman hiree jireenyaa waakkatamanii bobba'anii galuun haala itti isaan dhibaa jirtutu mul'ata. Akka baqattoonni Oromoo biyya Yemen himanitti jireenya isaanii fooyyeessuuf baroota 5 irraas kunne kana sochiin isaan godhaa jiran kan hin jirre ta'uu dubbatan. Iddoowwan hojii Oromoonni itti qacaramanii jiran hedduun akka cufaman himanii carraan hojii dhablummaa baqattootaa fi lammiilee biyyattiitis raasaa jirti. Sababa galoowwan hedduun lola biyyoota Arabaa Saudi Arabiyaan durfamuun cufamaniif daldalli biyya Yemenii fi waahillan isii jidduu jiru adda citee kaanis qaqallatuun ifama. Haala kana keessatti biyyattiin hanqinoota qorichoota idilee manneen yaalaatii fudhatamanii fi soorata mudachaa jirti. Dhaabbanni UN baqattoonni jalatti galmaa'anii jiran ifiifuu dhiibbaa weerara biyyattiin mudachaa jirtu jala akka waan galeeti. Muddama kana keessaa baqattoota baraaruus tahee tajaajiloota asiin dura baqattootaaf laataa ture hanqatee Oromoota dabalatee baqattoonni hedduun UN jalatti kolgaltummaa gaafataa jiran UN komachuurratti argaman. Rakkinni biyya tana keessa jiru dura mataa kiyyarraahu dalagaa dhaabnee gidhaabnee xiqqoon deddeebinee harkannu malee wanni dalagan hin jirtu ibiddaan nu jira. Gargaarsa yoo inni irraa isin harkannu gama fayyaatiinis gama nyaataan waan takka wanni harkannu hin jirtu. Ammataan kiyya eegin dalagaa irraa bu'e baatii 3 kunoo gargaarsa arra boru osoo jaanii ijoolleen qaraatii hisaaba dhaabdu akka irra irreechuudha. Fakkaataan akka kiyyaa mana fayyaatiinis tahee fayyaadhaanis waa takka waan nu godhu jirtu hin qabdu yoo inninis gama hundaanuu sifri jechuudha. Uummanni gartee addunyaan akka Yemen keessatti baqataa kana furmaata gootuuf hin jaa gama kiyyaan. Oromoonni baqatanii biyya Yemenitti argaman dhiibbaa isaanii ragahaa jirtuun daa'imman isaanii barnoota dhabanii lafa bahaa jirani. Xalayaan hayyama jireenyaa UN irraa kan namtee fi turtees namoota hedduu harkatti guyyaan itti dhumee waan moofoyteef gaafa jijjiirachuuf waajjira UN dhaqan nama isaan keessummeessuu dhabanii haalatti dagataman keessa jiraachuu ibsan. Biyyattii san keessa jiraachuu fi haala keessatti argaman irraa gara sadarkaatti aanutti tarkaanfachuuf dirqama xalayaa hayyama jireenyaa kan isaan barbaachiftu ta'uu himanii qaama miidhama kana isaaniif hubatee isaan taliguu dhabuun ammoo isaan yaaddeessaa akka jirtu dubbatan. Baqattoonni Oromoo kanneen gargaarsa hatattamaa waan barbaadaniif deeggarsi cina dhaabbannaa lammii isaanirraa akka isaan dhaqqabu gaafatan. Haalli keessa jiran ulfaataa waan ta'eef qaamni jabaan dhimma isaanii sossoosuu danda'us akka isaan quba qabaatu yaamicha dhiheessan. Oduu keenya xumuraatii Laayibeeriyaa keessatti filannoo pirezidaantummaa geggeeffameen taphataa cimaa kubbaa miilaa duraanii kan ta'e Joorjii Wiihaan injifateem. Joorjii Wiihaan dorgomaa isaa Joosef Bo'aakaay sagalee caalmaa dhibbeentaa 60 argatuun injifannoo pirezidaantummaa gonfateem. Badri Yusuf gabaasa BBC akkatti aanutti qindeessee jira. Filannoo pirezidaantummaa biyya Laayibeeriyaa keessatti geggeeffameen taphataa kubbaa miilaa duraanii Joorjii Wii pirezidaantii Laayibeeriyaa ta'uun filatamee jira. Kubbaa miilaa keessatti urjii ta'uun kilaboota biyya keessa fi alaaf taphataa kan ture Joorjii Wii filannoo biyyoolessaa geggeeffameen dorgomaa isaa Mr. Joseph Bo'aakaay sagalee caalmaa dhibba keessaa harka 60 argatuun injifannoo gonfate. Pirezidaantii Laayibeeriyaa haaraa ta'uun kan filatame Joorjii Wii dubartii yeroo duraaf Afrikaa keessatti pirezidaantii ta'uun biyya taligaa turan Ellen Johnson Sirleef bakka bu'uuf jiru. Filannoo biyyattii bara 2005 geggeeffamee ture irratti adde Ellen kan amma injifannoo gonfate Joorjii Wii mo'atuun pirezidaantii Laayibeeriyaa ta'uun isaanii ni yaadatama. Taphataa duraanii fi kan amma pirezidaantii Laayibeeriyaa ta'uun filatame Joorjii Wii
kilaboota Awurooppaarraa Paaris Saint Germain, AC Milan fi Ingilizirraa